Ashamaar kafuuni kabajamtoota hordoftoota chaanaalii Shmeemaan lammaffaa irra jirtu namoonni yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii keenyaa dhuftan viidiyoo kanarratti waan baay'een isinitti agarsiisa hanga xumuraatti na waliin turaa jechaa yoo haaraa taatan immoo subscribe godhaa. Okay, maawuzii akkuma argitan kunoo mallattoo iskiriinii moobaayilaa irra deemtu tana jechuudha. Kunoo ishee tana akkamitti akka asirratti fayyadamuu dandeenyuun isinitti agarsiisa. Wanti kun waan baay'eedhaaf nama fayyada. Moobaayilaa irratti waan tokko tokko agarsiisuudhaaf barsiisuudhaaf baay'ee isin fayyada. Okay, kuno maawuziin kun eessaa akka dhufe jalqaba irratti appilikeeshiniiwwan kana agarsiisu yookiin wanti ani bilbila kiyya tuttuqaa jiru hin jiru jechuudha. Maawuzii kompiitaraa kallattiidhaan kuno maawuzii kompiitaraatiin harka qaba. Akkamitti waan kana akka itti fayyadamuu dandeenyu isinitti agarsiisa. Okay, kabajamtoota hordoftoota chaanaalii keenya jalqaba irratti wanti kun isin barbaachisaa. Wanti kun OTG jedhama. OTG keebil jedhama. Qarshii xiqqoodha birrii 50 bituu ni dandeessu suuqii elektirooniksii kamiyyuu dhaqxanii jechuudha. Flaashii moobaayilaa yookiin flaashiiwwan garaagaraa akka moobaayilli keessan dubbisuuf kan itti fayyadamtan jechuudha. OTG jechuun sana booda wanti isin gootan maawuzii ni bittu. Maawuziin kun maawuzii buluutuuziti kan buluutuuziti jechuudha. Tuni maawuzii waliin bitamti yeroo maawuzii buluutuuzii bittan. Haa ta'u malee maawuzii kaanis fayyadamuu ni dandeessu kan haada qabus jechuudha. Okay, OTG keessan irratti ishee buluutuuzii tana ni galchitu. Kunoo galchinee jirra. Sanbooda kana yeroo moobaayilatti sakkaanu yookiin itti galchinutti maawuziin kompiitaraa kun asirratti moobaayila keenya irratti ni dalagaa jechuudha. Already kunoo itti galchina. Amma kunoo galcheetiin jira akkuma argitan. Kun dhagaa nyaata jechuudha. Dhagaa baatirii qaba as keessatti dhagaa baatirii. Kunoo kan rimootii televiziyooniitiif itti fayyadamtanii inni rakkina hin qabu. Isa iddoo kamiyyuu argachuu dandeessu. Isa erga itti galchitanii booda kunoo as keessatti cuftuu fi bantuutu jira. Ishee kana ni bantu. Sana booda maawuziin keessan moobaayila irratti hojjechuu ni jalqaba jechuudha. Okay. Kunoo akkuma argitan akkuma kompiitaraatti jechuudha itti fayyadamuu ni dandeessu. Akkuma kompiitaraatti jechuudha. Kunoo akka barbaadanitti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Barnoota baay'ee gabaabaadha. Bifa kanaan chaanaalii kanarratti waan garaagaraa isin barsiisa. Isin fayyada jedhee waan yaadeef bifa kanaan dhufe kabajamtoota hordoftoota chaanaalii keenyaa namoonni haaraa taatan chaanaalii keenya subscribe gochuudhaan maatii chaanaalii keenya ta'a. Barnoota birootiin walitti deebina. Bye bye.